Moti Hagaisna Ebisu Ulfada Galatoma Hedus in Jalana Hedus in Kavanya Politikenya Farfatu Jitu Kasumadani Politikenya Masu Najimoti Wabi iPhone Baisa Hundi kesan gararra gajalla kan turtan Waqayyo bara kesan jireenya kesan haa eebbisu ulfaadha jajjabina kesan yaada nulaatti hundumaaf iyyuu Waqayyo guddaa godhee sin haa eebbisu warri taabii koppilinkii gochaa turtanis hundi keessan iyyuu eebbifamaa ulfaadhaa siniin jenna halkan kun halkan gaarii siniif haa ta'u yeroo gaarii qabaadhaa sagantaa biraan yeroo biraa walitti deebina warri xiqqoo isinitti emu firiijii keessa mataa keessan kaa'adhaa yookiin immoo mukeeyyefa banadhaa galatoomaa sin jaalladha hedduu sin kabaja namni dubbachuu feeta yoo jiraattan dhiqaa tokko siniin kenna dubbachuu dandeessu kanarraa kan hafe amma rafuutti jirra dhugaa wanna balleesse tokko yoo hin jiru laalfataa hidhee jira badee eessatti badeani jira bar kan jirutu waana man jira ayyee baga deeme ulfaadha baga deeme thank you galatoma Uftas gabbeessuu yaala xiqqoo ishii garuu xiqqoon gaabbitu booda. Iyyee hundumti keessan galatoomaa isin jedha. Kan hin jedhu koomentii isaanii hin dubbisiini. Isaanii qoricha isaanii fixanii waan jiraniif sammuun itti ga'ee jira. Koomentii isaanii hin dubbisiini maaliif yoo jette. Amma qabaan maqaleessa si faarsaniini arra si tuttuqanii si aarsuu barbaadu si galee kiniin isaanii fixanii waan jiraniif akka saree maraattee waan barbaadan barreessuu danda'u xiqqoo kanaan dubbisiin hin ilaaliini. Jabina kee qilleensa yeroo isaan si faarsaa turan hin beekna. Nutis immoo beeknaa jechuudha. Kanaaf koomenta isaanii hin ilaaliin dubbisiin illee siin jedha. Akkasumaan ijoollee keenyaan wanti akka dhaamsaatti dhaamuu fi barbaadu tokko yoo jiraate. Garee dhukkubsituu yookiin balleessituu sana jala dhaqanii ta'anii gaaffii gaafanna deebii deebisna jedhanii warri dhaqanii akka kootti natti hin tolu maaliif jennaan nama bade yookiis nama jallaarraa amma maaliin baradhaa maaliin deebisaaf amma dhugaa isinitti dubbachuuti yoo ta'e ijoolleen keenya biloogii osoo godhanii natti tola. Nama baay'ee isaanii biloogiin godhee jira maaliif jennaan wanta isaan gaafatanii fi deebiitti deebistuuf hin galuu fi gaaffii isaan si gaafatanillee gaaffii miti yoo itti deebistes achi qabanii mas qabanii ofuma dhugaa micciiranii laagu kanaafuu tokko wanti irraa baratamullee hin jiru asumaan ijoollee keenya wanti naan salaamuun barbaadu garee balleessituu sana bira otoo dhaquu dhiisanii natti tolaan jedha sin immoo eebbifamaa ati immoo saabboontu jajjabaadhuun sin jedha waaqayyo hunduma keessanii wajjin haa ta'uu nagaan bulaan sin jedha. Ayyee galatoomii jaanii waaqayyo si haa eebbisu ulfaadha. Ishi ayyee waaqayyo si haa eebbisu jiitu dubbachuu feetaa? Jarri kun ati dibachaa jiru. Sagaleen illee adumeera. Nagaama sagaleen. Xiqqoon nagaama garuu gabbu'aadha. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Eebbifamaa. Yeroo sagaleen kanarra naaf waan baay'ee siin jira ishee. Yeroo sagaleen kanarra naa eeggate waan baay'ee siin jira. Ishi lubbu galatoomi si jaallanna fayyi waaqayyo si haa fayyisu ta'u bakka nagaan bula hundi keessanii ayyee kabajamaa hundi keessanuu kabajamaa isinin jaalladha isinin kabaja warri koomentii immoo tasgabbaa ishii wanti isinin jedhu yoo jiraate ayyeroon neebadhu tokko tokko laal bishaaniin fayyadama kanaaf sinis amma ta'e gubbaa keessan qabbaneessuu danda'a waan ta'eedhaaf fayyadamaani. Sun baay'ee sin gubaa jira waan ta'eef aannan faayuu argattan dhuguu dandeessu wantoota qabbanaa. Barumsa kee hunda isaa fixee boodas isuma ittumaanan deebisii kenna jechuudha. Bakka barachuun homayyuu nama miidhu.
Kanaaf sammuutiin hojjechuu qabda. Ammas jala deemtanii akkasidha hoolaadha eenyoodha maaloodha nettu waan tokko siin galle. Yoo isinii danda'ame bakka dhugaan isinitti hima tokko anatu gidduutti asin dhufe iyyuu malee bakka tokko dhaqxee akkas jennaan kana sana harka laatte bakka dhugaan isinitti hima. Harka laatteetti elakkunooti jechuma gooftaa Yesuus fayyisaa lubbuu kooti jechuma malee wanti sheefa hin jiru. Guyyaa har'aa jechuudha. Baay'ee yeroo dubbatamaa ture. Isii gaaffii gaafattee akkasitti gaafadhu fakkaatu. Keessaan booda ga'anii maa jechuu jalqaban koomentiitiin intalli durayyuu peenteedhaan sobdii maaloodha jechuu jalqaban. Intalli miti garuu. Asiin itti fennaan beektu gaa. Nama ogeessa, nama kabajamaa, nama waaqayyo karaa hundumaa sammuu bane macaafu waan hundumaan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 gaafa isheen naqxu deemtee dhaqxee bakka itti booda geessee mucaan. Dhugaa paastaa taate utuma gaafachaa jirtu akka jennaan indoomi dubartoonni sammuun qaban minaamin faayidaam quraan jennaan isa booda ani sammuun an qabaatte akkas taanaan ikko ati quraana ganaa irta ani sammuun qabu wayiin ani sammuun qabachuu qabda yookaan keessaa ba'uu qabdannaan ani sammuun an qaba wallaa jette mucaan. Maal isiniin jechuun barbaade taa'aatitti yaada bakka ergixanyaa neenyi guyyaa tokko namni Kiristoos Yesuusiin beeku mana Waaqayyoo keessa namni ture keessumayyuu namoonni dur Waaqayyoon tajaajilaa turanii waama garagaraan gara keessan dhufanii akka isaan deebi'anii galan ergixanyaa neenyi jala muraama beekaa. Eenyumayyuu haa ta'u utuun isin ta'ee isa kana sirriitti beekuman qaba. Sababiin isaa maaliifi in beekama bakka isiniyyuu beektu dhugicha. Naa kanan jedha Waaqayyo isin haa eebbisu. Baay'ee tokko namatti tola. Kiristaanonni jabaadhaa. Gara keenyatti gara obboloota koo warraa gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu keenya goonee fudhannee tajaajilaa jirru gara keenyatti gaafan deebi'u jabaadhaa bakka. Walii gammadaa. Jabaadhaa. Bakka. Even wanta tokko kanan isinitti mu'anii keessumaayyuu namni tokko gaafa amanus ta'e gaafa Kiristoosiin amanus ta'e gaafa Kiristoosiin ganee gara musliimaa deemus ta'e eenyuun waan tokko nama biraatti hir'ise toon taane kan inni sagadu bakka ofiisaaf miti. Yoo baay'ate bakka wantoota tokko kan nurraa bakka bifa walaloofaa bifa intiniifaa tokko immoo yoo ta'e immoo bakka achi shaakalaa bakka. Maali yeroo hedduudhaaf ammoo walaloo dubbisaa turte miti. Isheen dhuftee si biratti gaazexeessummaa hojjetaa turte miti. Maafirraa intinii gootaniin hojjettar. Sammuu guddaa qabnaa nurraa bartanii jechaafaa turtan. Maskiyyee jechuun ikkoo dhugaa dubbachuudhaa fi naman akka obboleettii kootti jaalladhu. Naman baay'ee kabaju. Naman iddoo guddaa qabuufidha. Kanaaf iyyuu maal isiniin jechuun barbaade isa isheen hojjechaa turte sana yoo isinii danda'ame xinnoo ishee bakka sammuu keessan banuuf yaalaatii hin dandeessan illeedha garuu xinnoo ishee muuxannoo xinnoo. Amma qullaa kee jammarte qullaa ishee maaliiti kunoo bakka mucaan burtukaana fakkaattee teesse dura wanta abujadii wayyaa azanii fakkaatu fuulatti mataatti xaxxanii mucaa kunoo akkatti mucaa akkasitti simboo qabdu kan intini haaqii durii uffachiistanii mataa deema miilaatti mataan irratti nu jalaa badee faga deebite dhugaa
qulqullaan isini warra shaffana ta'een mataan keessanii carqii keessatti warra boossosee harkatti achitti caccabee bifa geeddarate malee kunoo fataa ittee jirte la sinittiin bareeddu burtukaana fakkaattiin dhugaa ilaalame shamarroota kiristaanaa dhuga an utuman isin keessa jiraadheen shamarra kiristaanaa malee hin fuudhu yaa simboo isaanii yaa bareedina isaanii ilaala akkatti rifeensi isaanii bareedu feekii miti fakka argite kanaaf iyyuu obsa isinii baalaatu malee hin bareedde dhugaa simboo ilaala akkatti too yeroo sana isheen teessee walaloo isinii dubbiste ta'e ani hin beeku silaa isin bakka intini maal hin beekna isheen illee durayyuu qaxaleedha namuma maqaasaa seeraan ibsachuu hin beekne toon isin bira dhufee waan baay'ee jettuun bakka isheen isuma kaleessa itti sagadaa turtan sana isheen bakka nama biraas miti homti sitti hin daballee waan biraas hin goone kunoo ishuma duraa bakka ishee qaxalee bakka eenyu jechaa turtan sana ishuma kunoo sinin dhageessu sirumaa ammoo amma garaa keessaniif akka isheen garaa laaftu amma kaleessa akkas jechaa turan maatiitu dirqisiise dhiisaa wanti rakkoo wayii ta'e qoy deebiti jechaa turan yaa gowwe kanan eegin otoo Muhammediif Allahan gabbu'anii adaraa keessa boontu daqiiquma muraasa kottumee bakka xinnuma ishee toodhanii isheen hin dhageessu bakka utuma Muhammediif Allahan gabbu'anii sin hin dhageessu bakka ogeettiidha iyyuummoo malee otoo akka keessan ta'eeti waan baay'ee haasa'uu dandeessi turte dogoggora isin biratti argite baay'ee qabdi waan ta'eef nunu warri bakkee guyyaa tokko fakkeenyaaf intini jennee hin beekne hin argina bakka yoo nammoo akkatti isin nama arrabsitan basuma bakka maaloodha akkasoodha eenyoodha ishi Yesuus ikkoo amantaa musliimaa hordofama maayidhe tokko inuman kolfaaman yeroon kophaa koo taa'us Yesuus amantaa musliimaas hordofee hin beeku musliimas miti Yesuus bakka kanaaf iyyuu jabaadhaa obsa isinii fakkenna ammas immoo I don't know waa wayii waan ani jedheef hin qabaa yoo isinii danda'ame namoonni musliimoonni naannoo keessan jiru daraa keessan qoxaarii cuccufaa tokko sibiila kara qabu karaarraa kaasaa waan akka wadaroo wayii waan isaan ittiin uffannisuu danda'an karaarraa sassaabaa maaliif yoo ittan ammayyuu namoonni baay'een gaggalaa jiru waan ta'eef waan akkasii gochuutiin isaan gargaara jabaadhaa isin bakka isin immoo obsaa bakka in obsama nunuun obsine kunoo guddisnee yookiis immoo waan baay'ee bakka warra nu biratti guddatanii daa'imummaa isaanii kaasanii gaafa isaan dhufan hin obsine nutis bakka mudhima hidhannee mataa hidhannee obsine gaafa sabboontuunfaa isin bira dhufanii amoonfaa gaafa isaan isin bira dhufan hin obsine bakka in obsama ciniin nannee mudhima hidhannee yeroo muraasa obsine bakka nuu galani maal goota gaa obsaa isinis keessan immoo mee wahama tokko dhaame namumti isin biraa gara keenya dhufee achi deebi'ee jira abaluuma hidhaa namuma tokko hin jiran innaa kana malee maal isiniin jechuun barbaade bakka miira keessaa ba'aa obsaa nama kamirraa illee lola hin qabnu fakkeenyaaf amma hunda keessa warra azalaa waccan kana isin jaallanna namummaa keessan waan isin jaallanneef hin qabnu si jaallanna qixaata of kabajjee si kabanya yeroo ati bakka yeroo ati miira keessa galtee ettuyyuu isinuma si kabanya nun garuu waan tokko sitti mu'an amma tu sabboontuun amma baqqaanoo jedhaa warra pheenxee kana booda gara musliimaa deemeera jette giifti lubbuu jechuu jalqabdu amma
ila namni wallaalaa yoomiyyuu taanaan namarratti dubbata. Beekaan garuu yaada namarratti dubbata. Isin galee kanaaf isin yaada namaa malee nama bakka boru by the way utoo obboleettiin keenya bakka anoo dhiifama naa godhaan handa goggore ustaas siniin jettee dhuftee sammuu maaliin jajju'amu haa ta'u asala deemtee waan ati hin jenne hin jiru hin arrabsitaa hin xiqqeessitaa maaloo jettaa akkasuma ijoollee keenya jajaa turtanii luka isaanii jalatti kufaa turtanii bakka. Argite garuu immoo bakka gaafa isaan deebi'anii deeman arrabsu gaafa isaan dhufan jaju gaafa dhufanis hin jajjiina utuu ta'ee bilchaachuu qabdu jalqabumaa kaastanii. Innaa warreen asala deemanii waan hin taane haasa'anii harka keera jira waan ta'eef bilookiitti cabsi bakka asalaati ari. Walaa eenyu maaloo arrabsi jedhee namni aangoo kenneef hin jiru. Namni nama arrabsu by the way nama si arrabsu sirumaa hiriyyaan godhatiin of jala uun kaayin arguuyyuun qabdu. Aragaa of jalaa isin arrabsitu bakka. Maaliif isaan kun amantii ma wanta jedhamuyyuu immoo yaada isaanii keessan jiru. Innaa kanadha jabaadhaan isiniin jedhaa obboleettii keenya sabboontu baga deebitee baay'ee waaqayyoof haa galatu dhugaa gidduun kun baay'ee gidduu gammachuuti obboloonni keenya baay'een gara gooftaatti deddeebi'aa jiru. Ammallee maqaasee kan kaasu obboleettii tokko fa'aa xiqqoo nu jalaa mucucaattee kan turtellee nuu deebite bakka itti fufee faarfannaan itti fufee lallabni itti fufee tajaajilli garaan isin achitu gooftaan isin eebbisu baay'een isin kabajaa baay'een isin jaalladhaa jabaadhaan isiniin jedha. Warra zalaa wacuu kan ammoo gurra isheetti qadaaduudha bakka antini remove yazalaa. Eebbifamaa Raajimooti waaqayyo isin haa eebbisu ulfaadhaa galatooma hedduu isin jaallannaa hedduu isin kabajnaa buleettii keenya faarfattuu jiituu akkasuma daanii buleettii keenya masuu Raajimootii wabii iPhone baa'isaa hundi keessan gararraa gajjallaa kan turtan waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu ulfaadhaa jajjabina keessan yaada nulaattan hundumaafiyyuu waaqayyo guddaa godhee isin haa eebbisu. Warri taabii koppilinkii gochaa turtanis hundi keessaniyyuu eebbifamaa ulfaadhaa isiniin jenna. Halkan kun halkan gaarii isiniif haa ta'u. Yeroo gaarii qabaadhaa. Sagantaa biraan yeroo biraa walitti deebina. Warri xiqqoo isinitti immoo firiijii keessa mataa keessan kaa'adhaa yookiin immoo mukeeyyefa banadhaa. Galatooma isin jaalladha hedduu isin kabaja. Namni dubbachuu feeta yoo jiraattan daqiiqaa tokko isiniin kenna. Dubbachuu dandeessu. Kanarraa kan hafe amma rafuutti jirra. Dhugaa wanna balleesse tokko hin jiru laalfataa hidhee jira. Baddee eessatti baddee jira bara. Kan jirutu waana man jira. Ayyee baga deeme ulfaadha. Baga deeme. Thank you galatooma. Of tasgabbeessuu yaala xiqqoo ishii garuu xiqqoon gaabbitu booda. Iyyee hundumti keessan galatoomaa isin jedha. Kanin jedhu koomentii isaanii hin dubbisiini. Isaanii qoricha isaanii fixanii waan jiraniif sammuun itti ga'ee jira. Koomentii isaanii hin dubbisiini maaliif yoo jette. Amma qabaan makaleessa si faarsaniini arra si tuttuqanii si aarsuu barbaadu si galee kiniin isaanii fixanii waan jiraniif akka saree maraattee waan barbaadan barreessuu danda'u xiqqoo kanaan hin dubbisiin hin ilaaliini. Jabina kee qaleessa yeroo isaan si faarsaa turan hin beennaa. Nutis immoo beennaa jechuudha. Kanaaf koomenta isaanii hin ilaaliin dubbisiin illee siin jedha. Akkasumaan ijoollee keenyaan wanti akka dhaamsaatti dhaamuu fi barbaadu tokko yoo jiraate
garee dogoggorsituu yookiin balleessituu sana jala dhaqanii ta'anii gaaffii gaafanna deebii deebisna jedhanii warri dhaqanii akka kootti natti hin tolu maaliif jennaan nama bade yookiis nama jallaarraa amma maaliin baradhaa maaliin deebisaaf amma dhuguma dhugaa isinitti dubbachuuti yoo ta'e ijoolleen keenya bilooga osoo godhanii natti tolu. Nama baay'ee isaanii biloogiin godhee jira maaliif jennaan wanta isaan gaafatanii fi deebiitti deebistuuf hin galuu fi gaaffii isaan si gaafatanillee gaaffii miti yoo itti deebistes achi qabanii mas qabanii ofuma dhugaa micciiranii laagu. Kanaafuu tokko wanti irraa baratamullee hin jiru asumaan ijoollee keenya wanti naan siraabuun barbaadu. Garee balleessituu sana bira otoo dhaquu dhiisanii natti tolaan jedha. Isin immoo eebbifamaa ati immoo saabboontu jajjabaadhuun sin jedha. Waaqayyo hunduma keessanii wajjin haa ta'uu nagaan bulaan sin jedha. Hayyee galatoomii Daanii waaqayyo si haa eebbisu ulfaadha. Ishi hayyee waaqayyo si haa eebbisu jiitu dubbachuu feetaa? Jarri kun atti dibachaa jiru. Sagaleen illee adumeera. Nagaama sagalee. Xiqqoon nagaama garuu gabbu'aadha. Baay'een isin jaallata, baay'een isin kabaja. Eebbifamaa. Yeroo sagaleen kanarra naaf waan baay'ee isin jarashe. Yeroo sagaleen kanarra naa eeggate waan baay'ee isin jala. Ishi lubbu galatoomii si jaallanna. Fayyu waaqayyo si haa fayyisu. Hoo bakka nagaan bula. Hundi keessanii Ayyee kabajamaa hundi keessanuu kabajamaa isinin jaaladha isinin kabaja. Warri koomentii immoo tasgabbaashi wanti isinin jedhu yoo jiraate ayyeroon dheebadhu tokko tokko laal bishaaniin fayyadama. Kanaaf isinis amma ta'e gubaa keessan qabbaneessuu danda'a waan ta'eedhaaf fayyadamaani. Jechuun baay'ee sin gubaa jira waan ta'eef aannan faayoo argattan dhuguu dandeessu wantoota qabbanaa.